Maqaan koo Zahariyaa Kuuseen jedhama. Ganni koo ganda lalistooloofi jedhama jechuudha. Maatii naafee nama 15 ta'a jechuudha. Nama 15 keessaa nama 6 kan ciisu nama 3 lafatti dhiisee nama 3 matoora qaxalatee fidee dhufe. Matoora dhibbaadhaan nama kaffala. Kanaan yoo galuutti immoo dhibbaadhaan ta'u. Manni qorichaa immoo akkasumatti deebisee barbaada. Warra har'a nama 5 nama 6 jedhee kan ammoo faarmaasiitti geessuu koo bultii torban bulu jechuudha. Bultii torban faarmaasii dhuunfaa kan jirutti bultii torban bulu. Bultii torbaa waraannateetti deebi'ee mootti deebi'aa hin dhaamuchiisa mataa cabsaa garaa ciniinaa hin buususaa hin balaqqamsiisaa. Qorichi kun dhukkuba wal argee waan tokko waan summaatti argamu hin qabu jechuudha. Egaa waggaa tokko lakkeetii mana yaalaatti geessina. Mana hospitaalatti sin geessina. Mana dhuunfaatti sin geessina jechuudha. Akkasittiin warra sadii kana Aarifaa Zakariyaa kan jedhamtu, Jaafar Zakariyaa kan jedhamu, Animoo Zakariyaa Sheetuun jedhama fidee fayyadamanidha jechuudha. Gaarsaa Oromoo jedhurraa waa'ee haala uummata kun keessa jiru gaafachuu dhufne maqaa keetii fi gandarraa dhufte jalqabanitti himi. Ganda Lophiitiin dhufanii bareedee. Rakkina maaliif mudate? Rakkinni keenya rakkina mana qorichaa yeroo hundaa dhukkubi dhaabbata. Ana akka kootamma ijoollee abbaan qabuun guddisaa jira. Baay'ee rakkataa jira. Birrii waan hin qabutti liqeeffadhee sadarkaa dhumaa kan jira jechuudha. Ijoollee meeqa qabu? Ijoollee nama 8 qabu. Amma ijoollee fidee dhufte moo meeqa dhufte? Ijoolleen fidee ofii dhufe. Asiinis dhukkubaa jira. Ani na dhukkubaa mucaa dhukkubu tokko waa ittiin fidee mootorii waa ittiin qabatu dhabee tokkittii tokko duwwaan fudhadhee dhufe garuu kan dhukkuban nama 5 ta'u. Nama 5tu mana dhukkubachaa jira. Amma naannoo sun akkam naannoo Lophii sana haalli dhukkuba kanaa tasgabbaa'aadha moo uummata miidhaa? Miinsa guddaa keessa lubbuudhaan illee gara dararamuu keessa jiru jechuudha. Dhukkuba guddaa keessa jira hundi akkuma rakkina qabu kana kan rakkina qabu nama baay'ee jechuudha. Qabeenyaa guddaa kan fidee rakkina guddaa irra gaheetu baay'ee. Amma qabeenyaa dhaabbataa horii qeestis liqeeffattanii fixanii waa ittiin gortanii. Sadarkaa lafallee qabsiifnee lafa qaxarreetti. Lafa qottanii qabsiiftanii qoricha ittiin bitachaa jirtu. Lafa qabnu qabsiifnee kaanee qoricha ittiin bitataa jirra. Laficha waan ittiin deeffattoo dabdan abbaa isin qabsiisa sanas ulfaa fudhatetti. Allaa beekamaadha inni akka waan fudhataniitti kan kenneefi jiran man. Kan maallaqa sana isin qabsiisee lafa sana godhatu namu naannooti. Nama naannoo. Warra isin irra fooyya'an. Warra fooyyee qabu warra abbaa qabeenyaa qabsiifnee ittiin mana qorichaa kana dhaqaa jira. Har'a manaan kan faarmaasii dhaquu dadhabeen hubachuu dandeenye. Achi kan fuula dhaban hin jiru. Atama baattee dhufte moo deemettee isin dhufte? Baadheen dhufe. Duddatti baattee? Duddattan baadhee fidee dhufe. Mucaa waggaa meeqaati? Mucaa waggaa 8. Mucaa waggaa 8 duddatti baattee dhufte? Duddatti baadhee. Hammam fagaata? Sa'aatii meeqa ta'a asirraa? Sa'aatii 3. Sa'aatii 3 mucaa waggaa 8 duddatti baattee dhufte? Sulemaan Ayyaana Qacoo waa baraa. Qacoo waa baraa dhuftan? Maaltu isin fidee hojii fidee dhuftan? Sababa busaarraa kan ka'e maatii koo nama 10 tun baasuu 10 fixee ka'eeni amma waan hin baasu dhabee waan hin qabu irratti illee immoo liqii dhabeen ijoollee mana keessaa kun du'arra geessee jirti amma nama 3 immoo isheen akkaataa itti fidee kun ciistee amma kun lakkoofsa 15 irra na ka'an. Isheen immoo afuura kutee kun du'arra waan geessee jirtudha isheen nuti. Warra kaan manatti dhiiseen. Bishaan fidee dhuftan? Ijoolleen fidee dhufee amma addana jirti. Nama tokko? Gansaba immoo hin qabu. Maaliin baattanii? Maatii nama 3 fidee tirseen fidee warri kaan hin dadhaban. Nama 3 fidee dhuftan? Fidee dhufeedha addana jiru. Warri kaanis qe'ee jiru? Warri kaan immoo qe'ee jiru isaan immoo lubbuu keessa. Isaan isin dhukkubfatu? Birrii immoo baaseen dadhabee liqii illee olii gadi fiigee dhabe. Liqii mallee nan dhabe namni eenyutu nama keessaa ollaan akkas eenyu akkasumatti busaadha nama namni dhumaa jira jechuudha. Hammam fagaatan asirraa gandi isin irraa dhuftan? Akkoomo sa'aatii 2 guutu. Sa'aatii 2. Qacoo waa bara. Sa'aatii 2 nama 3 tirsitanii fiddan mana qorichaa kan? 2 guutu tokko walakkaa caalaan tokko. Haa ta'u achitti namni si yaaluu ogeessi fayyaa buufata kilinikii maal hin jiru? Faarmaasiin birrii nurraa fixe birriin amma kun eessatti bahe achitti fidhe. Faarmaasii dhuunfaa naannoo keessa jira? Addana gabaa kamsaa. Gabaa kamsaa? Amma gabaa kamsaatti addana wayyaa sitti dhuftan? Amma immoo addana wayyaa tolafaa jedhanii immoo jennaan immoo fidee dhufe.